taadde wanni fannifafeef hin hatee miti hin sobee miti hujii balleessee miti oromoon haa baratu waan jedheef ila aarsaa kana itti kaffalee dargaggoonni keenya qeerroof qarreen keenya kaleessa aarsaa kana kaffalaniiti sirna amma ummanni oromoo akka isaaf malu bakka isaaf malu jiru kana harkaan kan ugaan kanaaf kaleessallee aarsaa itti kaffalameeti ka waggaa 150 booda ummanni oromoo injifannoo ofii kan mirkaneeffate har'allee moo aarsaa kaffaleeti injifannoo kana eeguu ka qabu kaleessallee injifannoon dhufe aarsaan dhufe hadhallee aarsaa kaffallee eegaa jirra borullee aarsaa kaffallee dhaloota itti aanutti ceesifne malee ummanni oromoo kanaan booda gateetti itti gabrummaa facuuccaa itti baadhatu takka illee hin qabu goota baay'ee itti dhabneerra kaakka nadhii gammadaa achi buutee itti dhabne kan akka Laggasaa Wagii akka mahattoota bosona keessa deemtee haadha oromoo darartuu miti kan akka mahattoota bosona oromoo keessa deemteetiin qotiyyoo oromoo qaltee qambara fanniftuu miti Laggasaa Wagii kan dhaltii oromoo qalaniitiin okolee fannisanii miti jara akkanaatii miti Taaddasaa Birruu Agaree Tulluu Laggasaa Wagii Bakrii Saaqaloo Waaqoo Guutuu jarri kunniin qeerroof qarree akka kiyyaaf keessanii tanillee amma xiqqoo dulloomaa jira kan akka keessanii qeerroo akkanaa turan roorroo hin falmannaa yoo dadhabne ilmaan itti hadha ilmaan santuu guddatee as ga'eefii jira oromoof oromiyaaf isintu ga'eefii jira baga gammaddan geettaniifii jirtanii baga kanaan isin gahe seenaa waraana biyya kanaa keessatti gaheen guddaan gaheen leencaa ka oromooti waraana xaaliyaanii waliin geggeessineen jeneraalota 12 keessaa 9 oromoodha dhaqaa seenaa hin argitan isinuu dubbisaa googil godhaati fardaan lukaan bahee geeraree waraanee faranjii biyya kana weeraruuf deemtu morma irraa muree kan diina salphisee of duuba deebise gootota ilmaan oromooti isini akaakayyoota keessani warri olaantummaa barate warri nu hacuucuu barate warri nu saamuu barate warri waggaa 27 akka fedhan nu gochaa turan warri guddaa xiqqeessee xiqqaa guddisuuf yaalii gochaa ture wayyaane waraana nutti bante maaliif meeshaa waraanaa qabu jeneraala qabu qarshii saamanii jiranii baankii taankiin isaan harka jira ture akkuma salphaatti injifannoo uummata oromoo kana of duuba deebisuuf yaaliin isaan hin godhin hin jiru